Memang dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabaadati share walif goda share goda nama fida share goda jabaadati. La 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 la. Na 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 na. Wali faffacaasaa jabaadhaa share godha nama baay'ee fidaa jabaadhaa share godha jaal jette qeerroon Oromoo jawaar maal jette qeerroon Oromoo jawaar maal jette qeerroon Oromoo jawaar har'a haqa Jawaar Mohammad irraa waa tokko dubbachuun barbaada waan ta'eef dubbii hayyuu ganama didanu galgala fudhatan akkuma jedhanu dubbii Jawaar Mohammad waggaa sadan kana keessa dubbate irraa waan tokko ijoollee harma hootuu fi ijoollee xuuxxoo hootu ijoollee biltsiginnaatiif waa dubbachuu barbaada warra jawwee jaallattanuuf immoo Jawaar Mohammad hidhaadhaas ni baha mootummaas ni ta'a akkuma jenne dhibbaan dhibbatti amana Itoophiyaa kan bulchuu danda'u yeroo kamittuu Jawaar Mohammad qofitti waan ta'eef dubbii hayyuu ganama yoo didan galgala fudhatu kan jedhanu kunoo biltsiginnaa warri xuuxxoo hootu jechuudha warri nuti waggaa sadan kana xuuxxoo hoone dammaqaa guddadhaa of bara jecha hayyuu hidhaa keessanii teessanii hin maraatina lolaanis ta'e maaliin hojjecha Jawaar Mohammad jedhe qofitti fudhattu itti gallee harree kan waraabessaati yoo eessa dhayxan dubbii Jawaar Mohammad irraa eddee tokkotti niqniq jechuu hin dandeessan wenne dubbataa baane jarri Jawaariin qaallittiitti uggurtee lolaan injifannaa waraana kuma meeqalee injifneerra maaloodheetti ummata asii diroonii Dubaay irraa Turkirraa guurrattee dadhabdee amma jecha Jawaar Mohammad jedhaa ture har'a teessee hayyee jecha hayyuu ganama didan galgala fudhatu jedhanii jawwee keenya ati qaallittii keessa teessee otuu hin hidhaminiin dura nuti birrii miiliyoona meeqa baafne Itoophiyaa daaraa goone kaanee jecha keetti galuu keenyaaf jedhanii har'a Jawaariin jecha isaa dhugoomsuu isaaniitu baay'ee na dhibe ijoollee biltsiginnaatiif deeggartoota Abbush hundinuu ijoollee jedhamu ijoollee Abiyyii kaasee hundi jaraayyuu Abiyyi waan ta'aniif Abbush waan ta'aniif jecha Jawaar Mohammad itti galan marii biyyaalessaatu barbaachisa Jawaar Mohammad jechuu hundi keessanuu yaadattanii waraanni eenyuufuu Haayile Sillaaseedhaaf hin fayyanne mangeedhaaf hin fayyanne eenyuufuu Itoophiyaa humnaanin lolee injifadhee bulcha kan jedhanu hin danda'amu hunduma marii hunda hirmaachise godhaa jedhee Jawaar Mohammad isinitti maan turre har'a erga jarri dheengada dhuftee kokkee isin qabdee Dabra Biraaniin geesse Finfinneetti seenuu jettee maal godhe Abbush 4 kiiloo keessa taa'uu dadhabee hayyee waa waggaa meeqa mootummoota gamtoomanii marii biyyaalessaa fudhadhu marii biyyaalessaa malee waa tokko humnaa wanti godhamu hin jiru isinii dhumatee jira yoo Finfinnee seenan ummata baay'ee dhumuu danda'a jedhanii warra TPLF isinirraa miilatti kufanii isinirraa dhowwani woboo Finfinnee marsee jiru hin seenina yoo seenan lola kana hanchi lubbuu nama baay'ee baduu danda'a Kalas biltsiginnaanis injifatamuuti amantee jirti humna akka hin qabne akka ofirraa dhowwuu hin dandeenye naannoo Amaaraayyuu ofirraa hanga jarri dhufanii Dabra Biraan gahanutti akka isiin humna hin qabne waan baraniif kalas dhaabbadhaa injifattanii itti argisiiftanii jirtu likkii isii galchitaniitu biltsiginnaan maal akka taate of bartee jirti waan ta'eef amma wanti isin barbaaddan waan isin barbaadan isiniif goona marii biyyaalessaa wanti isin dhiyeeffatan gaafiin keessan tokkoon isiniif deebi'a Abiyyis aangoorraa gaggeeffamee waan ummata kana irratti godheef seeraan hin gaafatama waan ta'eef dhaabbadhaaf Finfinnee seentanii ummata baay'een balaa guddaaf gaaga'amurra kan jedhuun dhaabbate maaliifan isiniin jedhe dubbii hayyuu ganama yoo didan galgala fudhatudha Jawaar Mohammad mee haasaa inni Oromiffaan haasa'e Amaariffaan haasa'e dhaggeeffadhaa Abbush otuu Jawaariin hidhuu dhiise itti naafuu dhiise maaliif ummanni akkanatti Jawaariin jaallata jechuu dhiise Jawaariin dhagaheera ta'e har'a qabeenyi Itoophiyaan haddii kana ikonomiidhaa waa meeqaan barbadoofte qabeenyi Itoophiyaa waggaa 30tti horachuu hin dandeenye lola kana irratti badeera lubbuun namoota kumaatamaan dhumatee jira miskiinota ficcisiisee ka'ee amma marii biyya qumaarraa siyaasni qumaarra sanitti jedhaa turre nuti wanti nuti garaana nyaatu ilmaan hiyyeessaa Abiyyiin kursiirra tursiisuudhaaf dhayxee dhumte akka waan Itoophiyaa atfarsem Itoophiyaa indazii ati qaxxilaallechi warra jedhanii bu'anu kanaaf miskiinota dhaqanii dhuman sana garaana nyaatu kunoo jarri har'a marii biyyaalessaatiif walii galanii jiru
baay'ee ijoolleen miixaa warri xuuxoo hootu ijoolleen bilisiginnaa maal jetti jagnaan keenya torbii tokkitti keessa jechuudha otuu tokko dhukaasni tokko dhuka'in juuntaa barbadeessee 4 kiilootti nu deebi'ee yaazuu liqaqun jetti jara keenya abbushi miixaa 4 kiiloo keessaa gabbahee juuntaa ari'atee torbii tokkotti balleesse jettanii gaafa yaaddan isin maraataadha kiiloomeetira 800 maqalee irraa otuu hudduu keessa garaftuu naannoo amaaraa hunda isa sin faannoo jettanii irra bookistanu ari'attee dhuftee dabra biraaniin geesse mootummoota gamtoomaniitu marii biyyaalessaatiif karaa finfinnee seenuu hin qabdanu jedhanii haasa'uu jara hin beeytanu fedhishi namni yoo injifateera kan jedhamu walitti dhukaasee yoo humnaan mo'atee ofirraa ari'ate sanuummoo Itoophiyaan daseerraan as deebiti dasee keessaa gadhiisisiisanii 4 kiilootti deebi'an Itoophiyaan dasee irratti hundoofti kan jarri ergasii Tigraayin akkana goona hin cabxaataan jedhaa turani daseedhuma keessaa jarri fedhii ofiitiin dhiisanii waamicha godhameef kana owwaatanii wanti jarri dhiyaatan har'a makiinaan Tigraayin seenuu jalqabee jira qodaa hunda deddeebisaa jira jechuudha ummataaf meeshaan seenuu jalqabee jira karaan cufame banamee jira wanti jarri dhiyeessatan kana awwala wanti jarri dhiyeessite karaan cufame banamee ummata keenyaaf nyaanni wanti hariin seenuu qabaadha kan jarri ummatan TPLF dhiyeeffate isin kombolchaa qanii tokkotti dasee qanii tokkotti baatee qanii tokkotti beerabbii rasuulidhaati bilisiginnaan kun gowwaadha ani kan na dhibu warra kaanii miti warra deeggartoota warri garaana nyaatu deeggartoota bilisiginnaati kan garaana nyaate miskiina garaana nyaatu lolli tokko marfeen tokko otuu walitti hin dhukaafamin fedhii ofiitiin meeshaa ofii waraana ofii guurratee nama keessaa ba'e tokko magaalaa duwwaa dhaqee qabatee magaalaa jarri dhiisanii baan qabatee injifadheera jedhee gaafa dannasu ati aamin jetti hamma yoomitti gowwoom amma gaafa marii biyyaalessaatiif gattaawoo Abiyyi Ahmad ana shabbaarii wajjiniin shaneeniif juuntaan ashabbaariidha jedhee kan wajjiniin farrajaa ture paarlaamaa irratti amma gaafa marii biyyaalessaatiif akkanatti ampharapharamu maal jettu deeggartoonni isaa Jawaar Mohammad hayyuu fuulduratti ilaalee waa beeku qawweedha wama tokko Abiyyi sin sayyadu mangee caala namni wattaaddara akkanatti leenjisee intini godhe hin jiru hin fayyadu Itoophiyaa keessatti humnaan biyyattii cabsee bulcha jechuuni nama harka kennachiisa ummataan lolee mootummaan injifatu hin jiru jedhe har'a maal jettu an gaafii kooti mee deeggartoonni abbichuu yookiin abbush miixaan mee maal jettu gaafa jarri dhuftee dabra biraaniin geenyaan marii biyyoolessaa gaggeeffamuu qaba khalaas finfinneen seeninaa jennaan fedhii ofiitiin dhukaasa tokkoon ala magaalaa qabatte hunda affaarii naannoo amaaraa hunda gadhiisanii gaafa ba'an abbusheen keenya miidiyaa irratti as ba'ee injifannee jirra 4 kiilootti hin deebi'ee yaazuu liqaquun makarina warri kaanis wajjiniin makarina jetti deeggartoonni isaa miskiinni bar otuma dhugaadhaan lolee injifachuu ta'ee kombolchaa guyyaa meeqatti lolee injifachuu qaba kombolchaa irraa ka'ee immoo dasee seenuudhaaf hangamitti fudhata kana harii otuu hin xiinxalin guyyaa torba otuu hin gahin fedhii ofiitiin nama hin baane guyyaa meeqa lolame sana seenuudhaaf ji'a meeqa faraxaxee fiigaa ture waraanni bilisiginnaadha bar lola jechuun cal jedhameetuma tutturuuf jedhameetuma magaalaa duwwaatti seenamee dasee harka keenya galfanneerra kombolchaa harka keenya galfanneerra jedhamu bar lolame akkuma jarri loltee seente loltanii injifachuudha injifadhe jechuun dhugaa walitti muun kan nama sii gadhiisee ba'e bahaa bakalaas naannoo amaaraa gadhiisaa wanti isin ajajattan gaafiin keessan isiniif deebi'a karaan hin banama meeshaan wanti ummataaf Tigraayin seenuu qabu hin seena jennaan gadhiisanii bahan maaliif isin har'a gabbaatanii jagnaa taphachuu barbaadan abbusheen keenya 4 kiiloodhaa gabba inni ashiin garimoo moo vaandaam wayti kan inni torbi manuma 4 kiiloo keessa inni gadu taalee jennaan waraanachumaan barbadaa'ee bade injifate gootichi maaliif waggaa kanaarii hanga jarri hudduu keessa garaftee daseerraa eessaa dhuftee achi geessu 4 kiiloo keessa kana jedhee taa'aa ture waan marii biyyaalessaa irratti jaarsummaan gizee meeqa Tigraayitti argamaa ture jaarsummaan gizee meeqa Dabratsiyoon biiroo keessa taa'ee kottee walirra kaa'ee kadhatamaan turre gaafa Abiyyi bosona keessan deemaara nan lolaara jedhee hamma jaarsummattiin sun raggaatutti bosona keessa fiigu jarri kottee walirra keesseetti jaarsummaadhaaf gaafii barbaade dhiyeeffatte yoo waan nuti gaafanne nuuf deebise nuti marii biyyaalessaa gaggeessuun jibbinu hidhamtoonni hidhaman hiikamuu qabu karaan cufame banamuu qaba gaafii jarri dhiyaattatti hunda nan guuta waraana qofitti naannoo amaaraa keessaa naa baasa affaariin keessaa naa baasa kana dhiyeeffate Abiyyis jarris kanaan karaan hundi banameefii jira amma marii biyyaalessaatiif huxxifataa jirti bilxiginnaan rommaa jirti akka jagnaa inni gabbahanii loleetan magaalaa hunda qabadhe loleetan ofirraa akkana ta'e jettee deeggartoonni isaa wacitu kun
erga si maalee gaa turtan gaafa jarri kiiloomeetira 800 erga maqalee kaaftee hudduu keessa sin garafaa waraana keessan akka sangootaatti jechuudha boojitee warra sangoota namaa fixe warra hoolata namaa fixe akkanatti boojitee dirqameetanii otuun hin beekinin dhufe otuun baacaa dabalee jagnaa taphachuu barbaada bar gaafa waraanni isaa harkaa booji'amee jedhu warra ruucaa Haile Sillaasee irratti ፎቶሾፕ godhameetiyyu የኃይለ ሥላሴ እንትኖች ፎቶሾፕ ተደርጎ የኛ ወታደራች መሰሉት እንጂ ወታደራችን አይደለም ጀድ ጋያ ባይነ ወታደራ ብልጽግና ራጀቹ የቦ ብልጽግናን ወመተኮ ዲገምቴ በደት ጋፈንት ትንኛ ነው ዱጋ ደበር አማ የሮዲ ወተር ጉፍቴስ አምስታናን ኦሮሞን ሂደምቶኒ ሲያሳ ወንተ ከነ መሪ ብያለ ሳጀር ጀዳቱ ከነረት ሪርማተኑ ሂምባኑ ታናን ቀብሶን አምስ አኩመሰን አምስ መሪ ብያለ ሳ ከነረት ብልጽግናን ትፉፍቲ ምቲ መሪ ሁንደ ሂርማቺ ሰረት ማልተካ ጎደሙ ቀብ ኢትዮጵያን አከምት ትፉፉ ቀብ ዲረት መሪያተ ማማል ብልጽግናን ጅቴስ አምስ አከሰነት ቡልቺቲ ምቲ በር ከነቁ በቀባዳ ደገርቶኒ መሪ ብያለ ሳ ገገፈም ይወጀዳን ወመ ብልጽግናን እትፉፍቱ ወይ እስን ትፈካቹ ደንዳ ኖ ኢትዮጵያቱ ትፉፍሲፈሙ ዳፍ ማሊን አከምት ኢትዮጵያን ዲጉም ሰራ ሀቡ ደንደሲ አከምት ትፉፉ ደንደሲ መሪ ብያለ ሳ ሁንደ ሂርማቺ ወር አሸባሪ ጀደማኒ ፈረጀመን እነከሸኔ ደጀደም ያማ አሸባሪ ዳ ጁንታ ጋር አልደራደርም አሸባሪ ጋር ማን ይደራደላል ጁንታ ማለት እኮ የተበተነ ዱቄት ነው ተመለሶ ዱቄት መሆን አይችልም جدهم قربان أبوش 4 كيلو كيست جونتا مالتكو يتبتني دوكيت نو كجونتا يتبتني دوكيت دمو تملسن دوكيت لنا درغو انچلم جغنا تبتاتوري رفته غافتين ودو كيس غغرفته كومبولچا دبرفته دسه دبرفته شوارو بد دبرفته رفته چغاف حركه كنت يالن بقى مري بيالسا مالونا برمتا دفني فنفني كيست نقبني جرو مري بيالسا هايه mari biyyaale saa fudhachuun qaba hidhamtoonni hidhamanis ni hiikamu karaan Tigraayin geessu hundinuu hin banama waraanuma wabootii fi warrantinii kana qofittiin irraa dhaaba akka jarri 4 kiiloo nattin dhufne akka jarri finfinnee seen kurrifate jechuudha abbusheen keenya dhugaan isin jedha way ajaa'iba sanuummoo injifadheen gale kan jedhu ቆይ ኢትዮጵያን ደሴዳን አስደብቲ ካርታን ኢትዮጵያዳ ደሴዳ አሲሞ ማል ኤሰ ቀበቴ ገምብራ ከንኒ አማ ደሴዳ ከንኒ ቀበቴ ጅሩ ወሎዱማ ቆፍቲ ሴኔ ናኖ አፋሪዩ ገዲሰኒ ባህኒ ዳቄ ሳዳ ገምብራ ሜር የቦ ወይ ብልጽግናዎች ወይ ጆሌ ብልጽግና ረቢን ኦፍሰስኒ ፈከን ረቢቱ ሞቱማ ጎዋሲን ጃለቺ ሴ ወጅኒን ጥባጥ ቤትን ጠበጪ ኢጆሌ ምስኪኖኒ አሊን ወሪ ኦቦሌሲ ኬሰን አብቹ ኬኛ ጀቻ otunuti mari biyole sa gaggeessa hidhamtoota hiika biyyatti waraanan wanti dhufuu danda'u hin jiru wama tokko humnan qabdanu loltanii injifachuun dandeessanu mari biyyale sa gaggeessa hidhamtoota hiika jenne iyyaa tur nu dhaga'uu diddanii nuti juunta daaraa goona shanee daaraa goona Itoophiyaatu farsimti qaxxilaallechi yaazu yiliqaquun otuu jettanu qabeenyi Itoophiyaa daaraa ta'e jechuudha abbootii keenya otuun hambisin jechuudha surreedhaan ispoortii hojjechiiftanii haadholii keenya gaayaa waraana fixxanii jechuudha diyaasporaa miiliyoona tokko biyya alaarraa kadhachuu jalqabeema biyyi gaayaa lubbuun as geesse as-sakaratal mawti ni jedhan gaafa abiyyi diyaasporaa biyya alaarraa nama miiliyoona tokko maaloo na qaqqaba yoo dhugumaan feesbuuk irra teessanii abbichuu koo jechuun ofti bu'aan qabu miiliyoonni tokko tikkeettii keenyaan kottaati nu gargaaraa nu zammata warra biyya keessaa garaa duwwaa otuu jarri bunan dhugillee injifnees itti yaafne dadhaban dhaqaniituma harka kennachuu ijji wadalaayii qofa ta'anii isin diyaaspooraan ambaashaadhaaf bargarii guurtanii abbichuu koo jettan maalo namni miiliyoonni tokko nu gargaaraa kottaa jedhe barreeffama feesbuukii irratti barreeffate deeggadde meerregaa hin sobdi ani meera bar deeggartoonni biltsiginnaa hin sobdi onneen qabdu mee dhuguma waamicha abbichuu dhageesse eenyu ni galtime hundinuuyyuu abbichuu keenyaaf hinduunaa wajjin zammatna jettee gaafa waraanni harkaa dhumee waa tokko falli harkaa badu marii biyyaalessaan gaggeessina maaloo dhuftanii 4 kiiloo tonnatti seentanii lubbuudhuma kootiif uyyuuntini jedhee marii biyyaalessaa irratti gattaa jechuudha gurbaan miskiina waraanni Itoophiyaa darbe Afrikaayyuu hingaa jedhe gaafa Suudaaniin lafa kaaree meeqaa seentee Gondariin geesse amma lafa minaan irratti facaafatte minaan irraa galfataattu kana waraanni Itoophiyaadhaa Afrikaa ga'u kun maaliif Suudaanii dhuftee lafa irraa fudhattee irratti qotattee oomishattu kana ofirraa dha'uu dadhabe ba intini maal jedhe Biraanuu Juulaadhaa amma yeroo kana Tigraay wajjinii waan lola keessa jirruuf
Suudaanii wajjiniin loluudhaaf humna hin qabnu waan ta'eef sana suutumaan mariidhaan hiikna ammaaf irratti hafa caafatanu ammaaf qotatanu wanti nuti humna qabaanneetti lollu hin jirru jedhe. Nuti hanga hiree mataa keenyaa murteeffachuutti woboon jabeessinee ammas taanaan hanga Oromoon gaafiin isaa hundi deebi'uufitti hamma Oromoon hamma biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'utti maqaan OPDO'n Itoophiyaan bulcha nagaadhaan jettu hin jiru. Zamachaa Minilik waammattee eessarraa guurrattee. Dhugaa kana booda Abiy mootummaa Itoophiyaa yeroo macarrashaa qofatti ta'e itti fufa. Itoophiyaan kana booda mootummaa wayii dhaabbate. Tigraay biyya of dandeesse taati. Oromoon biyya of dandeetaa Oromiyaan. Amaaraan silaayyuu hin jirtu qimaantii agaawoodha hundinuu intideetti. Kana booda mootummaan Itoophiyaadha wanti Itoophiyaan bulcha jedhanii dhamaanu jiru. Abiyyi mootummaa Itoophiyaa yeroo dhuma የመጨረሻ መንግስት ነው hanga ta'e ji'a tokko ta'e bulcheera. Kaayyoo harmeesaa ji'a tokkoof deengadda filatamee isaayyuu maal bulche maa bosona keessa fiigee dhukkeedhaan dhahamee jira maal bulche. 4 kiiloo keessa taa'uu dadhabee dhukkee keessa fiigaa ture ji'attiidhuma tokko filatamettu. Ofuma isaatti fardi qophaa gulufu hin injifatamu kuma jedhamu filannoo ofuma gaggeessee ofuma of filatee ofuma moo'eera gaafa jedhu jarri dhuftee 4 kiiloo keessa faraxxate ko 4 kiiloo laqqoo caakkaa ውስጥ helikoophteraan fiigaa oolaa siifachi hanga jaarsummaan kun taqabbalamee bosonni wantariin gadhiisanii fi bahanii jannaan afuura baafatee በሰላም ወደ 4 ኪሎ የተመልሻለሁ ወይኔ ጀዴ ዳንሲ በላቡሳራ ይችላል አብሼን Marii biyyaalessaa hin fudhatta fudhu jennee ittimnee irra barootu nu dhagahe qabeenyi kun hariin hin badu lubbuun ummata miskiinaa kana hariin wanti ummata garaa duwwaa ispoortii hojjechiisuu dhennaan halkanii guyyaan tiniidhaan hin jiru dhugaa jirtu otuu jawaariin dhageessaniitu ta'e Jawaar Mohammad hidhaadhaas ni baha Itoophiyaa ati jettu kana Oromoo of dandeesse yoo Oromoon biyya of dandeesse taate citteetti ta'e Jawaar Mohammad nu bulcha mootummaa Itoophiyaa immoo akkanaan itti fuftu yoo ta'e kan Itoophiyaa bulchuu danda'u Jawaar Mohammad qofa amanaa fudha. Itoophiyaa maasqaxxal የሚችል ምሁር በአቡሽ ምናምን ijoollee miixaawaa tokko barumsa kutaa meeqatti dhaabdee waraana waggaa 14tti waraanatti galte akka Abushiin Itoophiyaan dandeesse buluun dandeessu nama barate nama yeroo kana wajjin wal madaalu የተማረ ሰው ነው ኢትዮጵያን መግዛት የሚችለው እንጂ አቡሽ አይችልም። አቡሽ kan irraa bareedu yookiin walaloo wahii barreessu ግጥም መጻፍ yookiin paastarii ajaa'ibaa ta'utu irraa bareeda abbush keenyarraa dhugaa jirtu walitti himna abbushi sheer godhaasin sheer godhaa ijoolleen girrisoonni dhugaa barbaadan abbushiin biraan naaf gaa abbush keenya wanti siidhaamu akkuma Mallas Zeenaawiitiif gaafa ni du'u walaloo barreessaa turte kan sirraa bareedu abbushee keenya Mallas Zeenaawiitiif walaloo ajaa'iba isaa wuddii abbaataachin hanti የጀመርከውን እኛን ቀጥላለን akkuma ati yookiin paastarii ajaa'ibaa taate haasaa dandeessa haasaa fakkeessanii afaan damma dibachuu kana waan dandeessuuf biyyi immoo tarattaratiidhaan afaan teenaa waan adda addaa harreen akkana taate gaangeen akkana taateedhaan hin bulfamtu biyyi dandeettii sammuutiin bulfamti. Akkaataa biyya itti hooggananu danda'u barbaada malee tarattaratii hibboo oduu durii namatti maniidhaaf seenaa Minilik nutti fanii Itoophiyaa farsim Itoophiyaa wada qadmoo kaffitaan mallisaallee naadhaan Itoophiyaan bulfamtu hin jirtu waan ta'eef ati walaloo kee itti deebi'i barreessi yookiin fiilmii kanaaf intini barreessuu qabdaati kitaaba wayii barreessi ati bacal jedhiituma barreessi walaloo yookiin paastarii ta'iitii ati keessa deemiti ummata fawwasi tichilaalle paastarii ajaa'ibaa yoo taates akka iyyuu cufaa kanatti maal jettee paastarii ajaa'ibaa ummata hordoftoota baay'ee horachuu dandeessi ummata intini si jaallatu kan amma koo warri si deeggaru akka namaa waaqayyo wayti si duuka cal jedhentuma abbichuu koo jedhu malee siyaasa waa tokko hin beekanu bar hooleeyyiin si duuka fiiganii abbichuu baamala maaltu baati jalaa dhukun otuuti paastarii taatee ayxee ammas fawwasuu jalqabde ijoollee baay'ee horatta ijoolluma keenya keessaa hooleeyyii waa'ee amantii of hin beekne waa tokko cal jedhanii si duuka fiigan malee abiyyi otuu paastarii ta'ee hordoftoota miiliyoonaan horachuu danda'a. Deeggartoonni isaa amma duruunfatanii isa deeggaranu isaa wajjiniin charchiitti nammu dhugaa jirtu dubbachuudhaaf dhugaan jirtu kan. Yookiin immoo yoonni artiistii walaleessaa jabaa wayii nama kitaaba waa tokko barreessu ta'e baay'ee tokko intini jedhu ውጤታማ ትሆናለህ አቡሼ ያለ ትምህርት አገር መግዛት አይቻልም ጀነ ሲትምነ በር መራታ አማኑኤል ገሉ ቀቡዩ ፍደን 4 ኪሎ ኑት ገልጭተኒ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ከፍታን መልሳታለን ሰቦኑማን ኦሮሞ ገንደት ደብሰ የደ ዱፌ ሃሳ ተጨማለቀ ጉርባን ከምጋ ተቆደ እንዴት እንቀምነ በር እንዴት ኡር ሀገር መምራት ይችላል መንስተሪ ጃማ እትከዘኒቱ መተገዲፍተኒ
ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ዱቄት አትሆንም ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች በልጆቿና በምንታፍራና ተከብራ ትኖራለች ጉድ እኮ ነው አከስ ጀደም ብይ ቡልቸ መታናንማ አርገኔ ወጋሳ ደናቲ ብየቲ ቡልቸቴ ዋን ብየቲ እንታቴ አርገኔ ጅራ አቡሼ ኬን ኢትዮጵያ አትፈርስሚዳ ዋንቴ ንጎቴ ሲ አርገኔ ጅራ ዋንቴፍ አችልም ዱጋ ወልጥም አቡሼ አችልም አንተ አገር መምራት አንተ ፓስተርነት ያመርብሃል ወላ ለሳ ጀባታታ كتابة بريس كتابة ولا لو أنا دقيت مي كان أكون ودي إما إثيوبيا أنشي يالله شلني أنا يتلي جوانو منامن يمبالو نجار صاف سمبلي صاف أتجلي فيه هو بريس سرّا بريد أكون دوكان جر دوكان بر ديگر توني أب بيچو ورب بالكابا أب بيچو كوجر أني ورب مدوكا في كن أتوني يو كي واتكو فيلمي وهي فيلمي في أكتري فيلمي في موه جشور أرام بريدو مياه دكيسن كوميدي لات أب بوشين كن أتو أكتري فيلمي تأي فيلمي بريسا فيلمي لتأي فيلمي هجدة الرابريد أمانيا فيلمي كنا وكجرمتي لبستيكي دي بچو كنا تبيكا صوبو إندن جهاسا من ميسياسا وانت إف هردفتو تباي ورتا فيو باي أرغتا أتو فيلمي جباتو هجدة فيلمي نيانو لجو إنجي أغر ممرا تراتين أن أدودو ريتين من اللي كنا تأي إندزي هونا يا سبا hojii dhaan zero gaafa dhufee haasaa kana jalqabe of hin beeku waahii intini haasaa gurbaan miixaa no beebii no dhugaan isin jedha beebii no liju beebii jennaan nuti beebiyyee anchi agar mamraata alchaalshin bakka gadal kattatshin waggaa sadii keessa ummata miliyoona meeqa ficcisiifteet meeqa karaa irratti rashanteet hayyoota keenya meeqa mana hidhaatti guurteet qabeenya meeqa barbadaa'e biyya meeqa diigde kursitti dhuma harmeen kan kee waggaa torbatti sittimte sana dhugoonfachuudhaaf hin taane garuu altasaakam bro ye yaa raadiyee liji abbushee alchaalshin bakka hin dandeenyeet mee abbushee kanaaf mee koomentii keessan nan dubbisa yoo maal ta'e irraa bareedame wala leessaadha moo aktarii fiilmiiti moo paastariidha moo mee yoo maal ta'e irraa bareedame mee warri dhugaadhaan abbushee irraa wanti bareedu biyya bulchuwaan hin dandeenyeef aktar fiilmii yoo ta'e moo mee yoo maal ta'e irraa bareeda warri jettan mee yaada keessan dhugaa jirtu barreessaa yaada bareeda abbushee irraa wanti bareedu aktarii fiilmii ta'u yookiin paastarii ta'u yookiin akkuma mallasiif walaloo babbareedaa kana barreessee ወደባታችን እኛ የጀመርከውን እኛን ጨርሳለን ጀቼዱ ሰነ ወለሎ ሲንደንዳ ጉርባን ወለሎ ዱብሱ ከን ይችላል ወለሎ መጻፍ ምናምን ከባድ ነው ያደ ከሰን እንበርባደ ኮሜንት ሜሜ ወይ ጉርባ ኸኛ በየዲገ ከመሪ በያለ ሳረ ፍደቴ ባየን ከሰን ፓስተር yoota irra bareeda lafau nama fawwasuudhaaf indanda haasa ይችላል እንቆያ deeggartoonni isaa arrabu malee waa tokko antini jedha bar miskiina bar deeggartoota isaa warra koomenti yalla deeman yaadallee kennachuun beekanu nama arrabsu mal mee koomenti barreessaa abiyyi yoo maal ta'e irraa bareeda way abbushee ala deeggarto biyya bulchuun akkana jamaa biyya diiguudha malee kana biyyi kun biyya maali bulchi biyya diige bar ummata miskiina meeqatu lafarraa buqqee ummatumti walloo meeqatu dirooniidhaan ummanni Tigraay meeqa dhume ma jamaa sababa gurbaa kana maalisin jamaa biyya bulchuun akkana ummata miskiina dirooniidhaan reebuudha qabeenya nama barbadeessuudha ummata karaa irratti rashanuudha biyya bulchuun kana miti bar argite tokko argite boochiftuu atu ta'e bareedduudhaan boochiftuu warra laphee dhaatanii Itoophiyaan farsif Itoophiyaan naatee atfarsim boochiftuu ajaa'ibaa ta'uus hin danda'a dhugaadha bar dhugaadha abbusheen boochiftuu galatoomi warri koomentii kana barreesse boochiftuu ajaa'ibaa yoo ta'e irraa bareeda Itoophiyaan naatee አንቺ ያለሽልኝና እንቀጥላለን ያምርበታል ዱጋን ስንጀዳ ቦችፍቱ ሰራታ ቦችፍቱ አጃይባት እራበሬዳ ጉርባራ አቡሼራ ያምርበታል በእውነት ያምርበታል ነመ ቦሴሱስ እንደንዳኒ ጋፋ ኦፊሳቲ ወረሳራ ማልፊጡሰን ሶፍቲ ኩንታለ ተቆ ፍደቴ ደቀ
jedhee isa ni boo'u argine. Yaa ichi bakka aktariidha gurbaan boochiftuunis irraa deema. Waa hunda fakkeessuu itti danda'a waa fakkeessuu kan. Sooftii kuntaala tokkoon fudhatee dhaqee gaafa warra Sa'araa Mokonnon du'an san. Ambaachoo Mokonnon hunkaan Magdal ዝንቡ ከላይ ላይ ማንሳት የማይተሰፍ ይችልበታል ካነስ ያደ በሬዳ ወሪ ቦችፍቶቱ ራበሬዳ ጀተን በጣም ይችላል አቡሼ ምስኪኑ አይ ደገርቶ ተሳረብቱ ይረዳማቴ ወላሂ ደገርቶ አቡሽ ረቡ መጀረዳማቴ ማልጎናፍ በጣም ያስጠላል ደገርቶ ተሳገራና ኛቴን deeggartoota isaa garaan nyaate ay miskiina wallahi ay miskiina deeggartoota abbushee rabbitu jiraan xabate suuraa ka'uu kana sintaa dhuguma gurbaan hinta suuraa waa danuudha kan isaa kun himameen dhum deeggartoota isaa rabbu madhabaase galatoomi warri boochiftuutu ta'e jettan arrabuma bakka ijoolleen bildeegannaa bicuutii namni yaada qabullee warri jedhamu hundinuu arrabuma koomintiidha deemane deeggartoonni abbush miskiina galatooma an kana caala sanitti naasa'u jawaar keenya dubbiin kan kee hammallee kunoo mana hidhaa keessa teesse jechuudha ay ijoollee miskiina galatooma sheer godha